Kun dhandhama oduuti. Biiroon galii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kaffaltoota gibiraa kanneen baay'inni isaanii 62 ta'an idaa gibiraa birrii biiliyoona 3.2tu irra jira jedhe. Ajaja dhorkii biyyaa akka hin baane taasisu irratti baasuu ibse. Daayiriktarri Kominikeeshinii biirichaa obbo Sawunnat Ayyalee sagalee Ameerikaatti akka himanitti biirichi ajaja dhorkii imala biyya alaa irratti baasuu cinattis tarkaanfii bulchiinsaa fudhachaa jiraachuus himaniiru. Ogeessi seeraa tokko dhimma kanarratti yaada kan nuuf kennan biirichi dhorkii akkasii kaa'uuf aangoon labsiidhaan kennameefii jiraachuu ibsanii garuu kan akkas gochuu danda'u yommuu kaffaltoonni gibiraa kunneen biyyarraa ba'uu isaaniif sababa ga'aa qabaatudhas jedhan. Dhaabbanni dhimma baqattootaa idil addunyaa jimaata har'aa ibsa baaseen bidiruuwwan 4 kanneen Jibuutiirraa godaantota fe'anii gara Yemenitti imalaa turan sababa bubbee hamaan galaana irratti ka'een dhidhimuun reeffi namoota 2 yommuu argamu kanneen 186 ta'an immoo ammayyuu barbaadamaa jiru. Bidiruuwwan arfan kana keessaa isa sadaffaa irratti lammiileen Itoophiyaa 31 fi isa arfaffaa irratti immoo 150 argamus jedhameera. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen masjidni Al-Najaashi seenaa qabeessi miidhaan irra ga'ee ture. Hojiin deebisanii haaromsuusaa jalqabeera. Gabaasni Mulgeetaa Asbahaa sagalee Ameerikaaf ergeeru fuula miidiyaa hawaasaa keenyarraa argattu kanneenii fi kanneen biroo tamsaasa keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaanna. Nu waliin tura.